ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ شوفيني كومنتي ركون كابو أديكابي موارد متعيفة أو ديفيس كومنتي شوفها نرجع فدلال فدي مسيتين فدي مكيا والكرنة توما والي فدني المان باتي مراسا دورا وصو نرجين إيه دللي نغرة إيه دو جدلا برسينه إيه داس نغرة ساوا سالي نت فدني نفته ناني يا دمبانه غنا منا راهودو برباد غلغلنا كنيته غنا منا راهودو برباد Tikisho ya dambane jadi kanuma bas namni dor kate nille injuru na berat nille bil gaafate namonni biralle ni jira awani sintati wallahi nimbe gurra yani amma kawallola kesani atau kawallola amma wallolu hatau ujolle yaadde nargisi fiyetteni sitti fidde asken jennan galgala ya dambane jetteni kanumaratti wallabde male atin doganne jechu Akkamitti dhoogadda silaa naasli koo haati tuni bara haadhaa bara amba ka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkin ani ilmaan tiyya wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee ilmaan tiyya garuu gammachuu dhabuu dandeetti ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan haadha isaanii beekan si galee guddinni kiyyallee akkasii miti ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti si galee miti kun yaada biraati si galee ana akkanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaattu dhufa malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan namoota yoo sadaqaa waan akkasii yoo taate malee homaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu wallaahi summa wallaahi an dhorkanneen ilmaan isii ilmoo tiyya dhabuu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan tiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala muree itti hime atilleen anilleen laaluu qabnaadha mirga tikabdi mirga isin illee mirga tikabdi illee mirga tikaba ilmaan talatti sigale ilmaan tenna guddi falluun omaan jenneena malee wannan haadha ilmoo gargar baasun jiru ana bira ana chala isi bira yoo jiraate ilmaan ti kananii tenna guddatti ana bira yoo jiraate harra daddalachaa dandeetti waan fedhe yoo godheefane osoo kawaa godhuuf hin dandeenye miti osoo warqii uffiseeni anumaa godhuuf hin danda'u bor daddalachoo sigale haadhumaan tolti ilmoon Kale salle abba faawwan kennalle sigale nurraan hin baane wayita garagara baanillee abbaan ilmoo fudhatee haadharraa deemu nagarreenu. Haa ta'uuti walumaa galatti isin ilmaan fudhattee deemtee turtee baatii sagalaa uummanni biyya galee maalii jedhee yaaddee maalii jedhee maali jedhu sanan asuma keessa jira hin gallee isitu ilmaan guuree bakka biraan galee bakka isaan itti galan sanaan hin beeku ture na jala dhoositee. Samboda gama regaya mangkudon tara turba mangkudon kise turba ol tete nulal turte ilaga fa soma wajji soma turre soma dake jolleti wajji soma turre soma wada jolleti nagarre ada fate ta nagaruan ayat di ragairo mal tade di ragairo ada fate komenti di siati wara fete maal fedhe si dhiisa miira keessaa baay'ate amma waan siin jedhu barbaagala sitti mee bara kana gari dubbii ummata wadaagabaa jirutti deebina ijoollee tumtee harkaa fuute moo dhoysaan harkaa fuute moo isheega ol bira jiran qoy gaafii fixadha fedhumaa walitti kennitan ijoolleen fedhumaa si bira dhufte fedhimaan na bira dhufte okay maaliif na harkaa fudhatan jettee boottiree walloltan eegati laala kam beeta doktor ijoollee eega bira gide boodaan ijoollee argaa waan hin turreef xiqqishuu yaada ilmaan hin baane an ilmaan haadha dhoorgachuu hin danda'u haati haadha abbaan abbaadhaa bakkuma abbaa malee bakka haadhaa sambuu hin danda'u. Koomenti dhiisi koomentii akkasuma koomentii sirraa cufaa qofa. Uummata mucaa miira keessan galchinaa ilmaa koomentii cufaa horii marii tara. Miira keessan galu dhiisi hin cufini koomentii rakkoo hin qabu. Ati gaafima waan uummata haifa ta'u deebisi koomentii cufaa. Na dhaggeeffadhu laal. Fedhima isiitiin fedhima kiyyaan wal qarannee tumaa. Fakkaate.
namni hundi nuyyuu beeka jedhee yaade maanguddoon beekanallee quba qabdi. Hinaaffaa miti nama tokkotti ni naafu. Qabaatatti ni naafu hiyyeessatti hin boonuun uumaa kiyyarra dhuguma tanan naataa. Amma silkii kiyya mumkin beekanii as dhufuu ni ta'uu danda'a hin kaasan. Ayinaa hin kaasan. Ijoollee ta'e barbaadda viidiyoo kana mura waraabus godhaafi siifu silkii kee cufaadha ka hiriyyaa ta'etiin kaaftu ijoollee ta'e barbaadda ina ijoolleen ta'e shaaraa amma itti dawwalee gaafadhe shaaraa 40 jirti online irra ol baate jaarsa abbaa ilmaan keeti narraa furtan hin jedhin diinni sirraan fudhanne abbaa ilmaaniti akka sirraa qaba dhugaadha garatti baatte duudatti baatte wajji cinqamte innillee abbaa ilmaaniti si galee miti kanaaf ijoolleen ta'e 40 bakka mirraan galtan cinaa manni isaa si galee mi araara manguddoo fidadha ilmaan ta'e barbaadda anatu iyyuu kunoo laayivii nama 3,500 siin jedhaa jira amaan mana amaan dhaqee ana fuudhee sitti kenna obboletti wani miidiyaa irra baatee akka waan diinni sirraa fudhate sisaame ilmaan kiyyan irraa fudhatan jettee asii gamaa gamana kun garee abbaa ilmaanii ta'e kun garee kee ta'e jidduu kanatti ilmaan ta'e abaaramtuuf hin jirtu abeetti dhugaan kanu wadhabbiin jaarsaaf jaartii xixiqqoon hin jira sansan kaasuun barbaadu baatii hagana waliin oonne baatii hagana gargar gallee baatii hagana agas baanee iccitii jaarsaaf jaartii gadi diisisee mucallee gaafachuun barbaadu isillee argee akka carraa dhufte gaafachuun barbaadu I don't like that. Ammatti garuu ijoolleen dhugaadha xiqqasho waliin mufatanii mana garagara kireeffatanii isii bira turte abbaa ilmaanitti yaada jedheeni fiddee itti kennite galgala firiyyette yaadan baane siin jedhe zaasseet kanuma kanarra waan sira hoggate natti hin fakkaatu akkas naan jedhe afaan irraa dhagaye biran turre yoo akka sira hoggatu taate immoo kunoo amaanna bira jira ummanni duraan si hojii rakkataa turellee as jira anatuyyuu dhaqee fuudhee ilmaan keessii kenna wanni miidiyaa irratti gamaa gamana Israa'elii fi maarree walitti taatanii yookiin Tigree fi Oromoo Amaaraaf Oromoo walitti taatanii deeggaraan keetiif deeggaraan isaa wal gara fuuf tokko hin jiru jechuudha. Kana natti fakkaata. Manguddoo jira manguddoon biyya kanaa walitti araarsa. Ila doktor akkasuma ani tokkoffaa duraan dursee wanni namni beekuu qabu ani ilma namaa kaleessa fuula namaa ilmooti wajjin dhaabadhee anarrallee wanni ani ilmooti yaa'anaaf isaan garagara baasuuf hin jiru biraallee wanni deessuuf illee hin jiru wanni asii fuudhellee kara biraa isaan deemuuf illee hin jiru siigalee miti kadhatanii miidiyaa gubbatti baatee waan akkanaa maa qoota sila ilmaan barbaadu ilmaan naan kennu jedhee jettee hiriyoota kiyyattuu bilbilaa turte sittuu bilbiltee si gaafattee miidiyaa gubbatti sombeen asli si beekii lakkoo isa kan kee qabdi mubaarakin jira namoota hedduu jira keessaa walalaa namoota san gaafattee miidiyaa bara osoo miidiyaa gubbatti hin bahin namni har'a garuu wanna tarraa asoote bor ilmoo dantee mataa ilmoo dantee dhiiga qaba si galee haga biyya tanaa baatu maaliif rakkoo fi mataa gadi hin qabatin yoo barbaachisaa akka ta'u taate namiyyuu ani har'allee borillee nama ilmoo isiillee daangessuullee miti nama ilmoo fi haadhallee garagara baasuullee miti itta qullaa rabbi sodaadhaa garuu namoonni baay'een wayitoo jettallee dhagaa ani raggataa hubaadde guddaa ila kasanii si galee an ilmoo abbaa ilmaaniiti isin haadha ilmaaniiti dhugaadhaan abbaa maraattuu fedhe haa ta'u barannaanaarii haa ta'u asfalli gaachuu halloo hin barbaachisan na barbaachisan isaan illee akkasumatti jala raggatanii beekuu qaban yoo fedhan waan fedhe haa ta'an si galee haadha caaluuf hin danda'u garuu bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u bakka haadhaa ga'uuf hin danda'u haati haati ta'in akkamitti akka nu guddifte nu kulliin kennaan beene qoraan nu cabsitee nu asiin nu geetti si galee duudeen nu baatee asiin nu geetti garuu haadha hardhaatii fi abbaan hardhaa ta'anii ka waliin guddisanii miti kaleessa ka abbaan kenna ka kuma nu hin qabne nu kullii kenna nama Itoophiyaa dhalatee guddatee as ga'e walla beenaa jechuu kulliin kenna sawa lalaa hin kijibe si galee ani siifuun osoo miidiyaa gubbatti hin bahin namoota biraa irra dawwaltee akkana na dhorkatee maarree jennaanin aboo nuti si fuudhee si fidaa siifuu rakkoon qabu akkuma tamma jette kan anaattuu qabee ilmoo ta'ee si fidaa jennaan lakki ani miidiyaa irraa fudhadhaa jettee miidiyaa irraa fudhachuu dandeetti mirga siiti sun karra itti fakkaata mungkin kallattii biraa itti fakkaachuu danda'a ummanni Oromoo akkas naa godhu ummanni Oromoo akkan naa godha jettee ta'uu danda'a ummanni Oromoo lafumaa ka'ee waan fedhe ta'uu hin danda'u
bultii namaa keessa seenee bultii ilmootii akka fedhe goruu hin danda'u. Si galee dhugaadha gaafa rakkoo teetii itti himatte gaafa jingii teetillee gaafa wallabdellee gaafa waan dhiyuutti dhufellee mataa wal dhukkubsuun hin barbaachisu. Silaa nuti har'a waan xiqqishuun teenna dhagaamuyyuu gabbaatee dhagaamuu qabdu. Wallabbiin teennaa fi taisii anaa fi sii jidduutti dhumachuu qabdu. Unkaan uummata. Hinaaftuu namaan jettani. Hinaafaa miti namni nama. Eessidhaa kun dubbisa. Mijiyyoon ahaa niin beekaa barisi mana boonaa keessatti argina fakkaatti. Tiktookiin isii siin beeka reeti achi. Tiktookiin kee garam kute fuusii sanyii aceetii mi tiktookiin kee maqaan? Hayi labbaatan akkasitti. Jira warni eenyu sanyii aceetii akkana jira. Laafiin eegalchuu hin danda'u. Eewwaa saniin beeka tiktook san fooloo irraa qabna shi. Niin beekaan eebboo adeshii. Timchaa kana Asitti na kaatee akka soo kan naasoo akkatti. Kai dabee sanatti hin baane. Hin baane onneen qabdu. obsaan ragabaas ilaale sodaa haadha faateeti. Amma zabana kana keessatti jaartii gaafa fuute yoo lafaa fuutee deddeemuuni baattee jaartiin nama tuffatti mee maadha faatee haqima kamiin ol fuutaati ishi. Haati faatee ishiin ol na fuudhee wantaan kursii wayii siree takkaa jiraaba siree namni akka deemuun sanirra kaayatiin gommaan lafarra dhiiba. Jaarsi nama fuudhuu qaba hin ta'u kursiin hin hojjetu. Jaarsi nama olii fuudhee namatti deemuu qabu. No akkatti lafarraan dhiiba. Yoo inni oliin fuudhee jee takkaan jilbiifadheetiin dirqe maal boo humnaan qabaa bakka qaamaan naqallaadha malee oliin fuudha. Dhalaan badnuma furdoodha malee hin ulfaattu oliin fuudha. Bismillaahi irra mashee olii fuudhu qasaman billa. Irra ma fuudhu. Maaf hin fuune? Ol fuudhee jira ka harka tokko akka dhaabaa kam? Ati wanni hin jettu waan ishee sin jette nagarre inni geenye kan viidiyoo waraabame bir hatta Facebook irra kan deemuu ture. Arga yuutubuun darra jirti. Isheen masala si geessee ture kalaasamman dandeessu dhiisa. Ela ati waan gootu haadha faatee rifeensa dheeraan qabdu ana beekati. Dhaggeeffadhu musaab. Ishittu mukunaa rifeensa. Ni bareeddi akkaataadha. Ni bareeddi haati faatee bareedina asli qabdi wallahi Ahmad maal jettu? Haati faatee jaalala yeroo duraa isii dhuubee noo baasee jaalala isiin na barsiise akka sokkoraatti akka bulbultee jaalalti kan itti ishiin na hime dhabuu hin danda'u. Yaa Rabbi kuma ta'u. Amma kalaas. Oye lama godhadhu. Buusigaa. Sadii amma haadha faatee ishiin balna dhalaatu gartee masaanuu irratti onko. Itti siima dhagee musaa dhagee jaalalletti tinte sanatti dhagee siima. Jaalalletti yaaduma faatee taa akka jiru durantanii miidiyaa kanarratti itti qalbise. Dubaay takkoo. Geemmii taphachuuf hin deema Ahmad qophaayatilleen sirritti qophaayilee guyyaa salleenja 10 darbuuf teesse. Abshir sirraa nafu immoo maal jenna akka mana sin jedhame numaa waan taphadhu sin jedhee wey garuu gaafa taphattu bal'inaan taphadhu atiin kun laale maal jennaan Oromoon laal akka baabdiisan ta'uu qabda jechuudha laal namni hundi Soomaalillee dhuftee si kennuu qabdi beektaa gaafsan. Kanaafuu waan nama bashannansiisu godhi. Abbaan abdii Ingiliffa biyya kaa'in agarree uummata wanni guutuutu isa daawwata abbaa abdiiti. Abbaa abdii ammoo Oromoo miti kan isa taphachiisu guutuun uummatuma Ingiliffaati. Wallahi. Abbooti hojii kan keetirraa ilaate musaaba dhageeffadhu hojii babbareedduu takka hojjedhu tole hundarraas. Abshir.
yaa Laazima taaba amma ni beektaa bakka ana jiru tanaatu xiqqoo dhaami ijoollee malee gaafaan geemmii taphatu bakka bareedduu dhaqeetiin magaalaa dhaqee magaalaa jechuudha. rakkoon qabu gaafsan nama sii goona. Akkaawuntiin Ijoollee hunda jira jamsi fakkiidhaan. Ummata nan dalagadhaa Tore ilaa jamsi bakka sii godhaanaa siin jedha ilaa jamsi hedduu si kabaja waan ta'eef ati manjiinqamee waa riyaat keessaa manjiinqaminati. Si galee. Absha. Tariyaa keessaa jechuun jiru amma geemu maqaa baay'isina amma geemu. Si fuutee nyaaka yoo ni taate yoo hojii salphatte malee. Namni akkasi simbo atillee gaa maali fataa jedhi gaa kun uffatallee irraa bitadhaa Oromoo wal guddisaa walitti waa nyaayina hamma dandeessaan sappoort wal godhaa. Aadaan argee jirti. uffata aadaa walloo qabdu uffata aadaa walloo baaqaan qabaanne maal gurgurte qoy. Xaarar geetee jiru gaa kun uummatu arsumaa fi shawaan ta'isi. Wallagga bichaa. Aboon jira wantuun jira. Baaji guddis. Gaafiin hin qabdu. Warri mudeetaraa guddisa. Kan walloo Hayyee Amina asiin jiru. kan adda ta'een Mudeetara ni qaba garuu guddisu. adii malee kun hin jira diiman hin jira. Ishii diimaan sun waan akkamiin agarsiisime nu agarsiise dhugo. Hundumtuu hin jira garuu yeroodhaaf kan dhume malee kan dhume immoo jala jalaa hin dhufa. Inshallah yeroo dhiyoo tasumatti biratti hodhina garuu amma hodhisisne Amma kasi duuba sun kaarsiitti aanu sun keenyuuti uffata aadaa isaati sun. kun immoo Kun abbaa gadaati isa? kun immoo walloodha. Walloo raayyaadha malee amma kuni walloo raayyaadha sa kingi akkasisa kun walloo raayyaa. Akka raayyaa ta'e jechuun uffata kataltii jedhama Abbaa gadaadha jechuudha. mudhiin maa akkas qallatti nama mudhii qallaa bita taasan. Eebati. Meela intaloon illee bara intaloon illee bara mudhii keessa qallatti bara. Ati nagarree bara silaachi guddisnee agartee bara miira haadha faateen moo ni hiiktaayyuu. Dhugaa laali mudhiin qaata qallatti bara mee deebisu ka abbaa gadaa sana irratti as qabi. Haadhi faatee wannumti isheen naa taatu tapha isheen taphattu miidiyaa kanarratti egaa isheen itti haasa'u ta'e uummata gorsitu dhugaa ittiin bu'aadha na qobalsiisa. Obsaan eessa mine. Mee as qabi hun olaal ilaala. Duuba namni akka qallaana jira mudhii lokkoo 8 kam. Kunoo ishiin illee nagartuu ishiis ilaale malee. Uffata kun uffata walloo duntaana raayyaadha. Garuu istaayilii biraatiin hodhameera. Warri lokkoo 8 warri Dubaay kun nama shawwadaa bara maatii kaartoonii tokko bitatanii. Kaartoonii tokko bitamaa barree kingi amma kan mudhii gadi kaatan tokko. Isaan ishiin tun hin qabdu san. Ni shakka. Ishiin hin qabdu irraa mul'atu. Aboo uffatee abbaa gadaa tun hin bareeddi kam? Irree baala. Harri naabi xiqqii. Ammaaf garuu hin xumuramne malee Isa galchaa. jechuudha walloo. Kun Aadaa walloo raayyaa keessatti argama malee amma akka walloo kanaa miti ka biraati. Kilo sana akka kanaami kun aadaa walloo kana amma faafii piroofaayilii irraa qabdu kana qaba. yaa Ilaa. Beerutee jechuudha. Ela anatu biyyarra si dhagaye anatu biyyarra si argisiisa. Anatu biyyarra si argisiisa kan uffata aadaa walloo abbaan tokko saa qarshii meeqa dhamsa abbaan tokko saa qarshii 8,800 jalaan natti fakkaata. Kana guutuun saadha. Wandabbee akkasuma immoo sukkaaree yaa. Adees maal uffatinni kuniif wandambeen garaagara bari. yaa bari inni amma uffatetti kun uffata aadaa walloo son taane kuffekiidha bar kun yookaan immoo akkasuma xiqqaalaa jala sanitu. Wandambee san hin godhamne wandambee san itti dhiisaniiti akka gurdi hin godhamne muluu todhisiifame. Aadaa. Diimaa kana qabu akka aadaa wallootti diimaan kun hin jiru.
Ni jira. Amarree kan biraatiin hin jira kan Uffata inni wanta No, kanamit. kinki na dhaggeeffadhu wanta beesu maali wajjin hidha uffatama seete Tokkaare. maal jedhama inni mudhii gadii sun Tokkaare. sukkaareen akka Wanda afaan beefi isaa torbii. arraandi Kasasee. jedhanii Baabitaa. Ela amma Nafeessa, akka nafeessa. akka biyya keenyaatti amma fakkeenyaa. No amma fakkeenyaa laa wanda beefi harri jira. Akkasuma. Wannis uffati aadaa walloodha. Hatta sabbati kun waladdala. Sabbati nama Oromtittiin ofirraa qabdu walloo biyya goota jettunii fi inni amma faafii kun waladda. Sinigal.